amma namticha wayiitii asitti birrii 100 kenneefi kottu ol ka'ii si waraaba. Birrii 100 kenneef birrii 100 itti sadaqadhe ol ka'ii si waraaba abboo rabbi sodaa. Rabbiif jedhee si kenne ol ka'ii kaa namni akkaan kenne akkamitti beeka? Akkaan nama waa sadaqadhu namni akkamitti beeka? Akkaayii deebisi birrii kenne argata kun. Asti dee jiraatis nama biraatii kennee suuraa kaasuu naa wayya. Tole. Suuraa wayii argee Facebook irratti na gubdee wallaahi na gubdee akka gol wallaale. Namtichi wayiitii waa kennee harka lamaan kiisii kaa'atee gaddartii isaa raffa'ee suuraa ka'e. Yaani akka isiidhaa kenne agarsiisuudhaaf. Wanni inni isiidhaa kenne kun ammoo inni nuu hajamaa ta'uu nu oolchu. Yaani akkaataa qirxii isaa shaklii isaa ilaaltu aslan inni nuu hajamaa fakkaata. Namni tokko wayita namaa waa kennu namatti wayita waa sadaqatu jechuudha. Dhoksee kennaaf. Namoonni waraaban ammoo yimkin fakkeenya nama biraatiif ta'uufillee ka waraabutu jira. Yookaan yoo waan guddaa wayii ta'ee si galee osoo fuula namaa hin agarsiisin iddoo kanatti waan akkanaa goonee kanaafuu isinillee sadaqadhaa yaani akka namoota kana gargaaruuf jechuu hin danda'a. Laakiin namoonni garii suura maka'uu qofaaf bakka sanitti waan dhaqansiif fakkaata. Wayita nama sanii kennu suuraa biratti ka'ee maal akka inni barbaadu hin beeku. Namni wayita namaa waa kennu rabbiif jedhee namaa kenna. Irra caalaan ilma namaa ammoo keessattuu namni rakkate rabbiin nama rakkisin keessattuu namni rakkate wallaahi billaahi kabajaa yaani karaamaa ofii nama eeggatutu jira. Rakkatee qooqa bulee du'uutu isaaf wayya malee nama harka jala qabachuu hin barbaadu. Si galee karaamaa ofii eega jechuudha. Namoonni garii akka namichi amma ani suuraa isaa arge sun ammoo dhufee nama karaamaa qabu. Karaamaa isaa irraa fuudhaaf jecha harka lamaan kiisii kaa'ate. Wanni inni kenneef bar zayitii takkaa fi waan xiqqoo wayiiti wanni inni kenneef osoo waan guddaa wayiiti iyyuu kenneef iyyuu haa ta'u waan waggaa waan ji'a jaha nyaatan wayii osoo kenneef iyyuu akkasii suuraa waliin. Namtichi ammoo ka'uun barbaaddu akkanatti fuula ofii qabattee kanaas hin dhiisu. Yaani dirqama kaasuu ni qaba. Namoonni waa kennuu barbaaddan waa sadaqattan osoo waa hin kennin dura sammuu keessan kana qubsa yaani sammuu keessan kun guutuu haa ta'u. Si galee bakka isaa of buusi bakka nama waa kennuu fi deemtuu san of buusiitii ilaali osoo namni waa naa kennee akkasitti na waraabe maaltu sitti dhagahama kana ilaali awwala. Rabbiin nu rakkisin hunda rabbiin nu rakkisin nama rakkatillee rabbiin rakkinni keessaa haa baasu. Rabbi nama rakkisin harka namaa harka nama jala harka illee rabbiin nama rabbiin nama kadhachiisi wallaahi rakkannullee rabbumatti himanna isumatu furmaata nuuf godha. Kana isin jechuu barbaadeetii nagahatti birrii 100 nillee waa dhiifameen dogoggoroo 100 dhiifamas illee waraabu galatoomii du'aa inaaf godhe nagaatti.